Ashamaar kafuun akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun ETV Afaan Oromooti. ETV'n Afaan Oromoo marii isaa kan guyyaa har'aatiin gahee uummanni Oromoo ijaarsa Itoophiyaa keessatti taphataa ture irratti kan mari'annu ta'a. Marii kanaaf keessummaa tokko asii qabaa. Keessummaa keenya wajjin wal barree kallattiidhumaan gara marii keenyatti darbina. Keessummaa keenya waamicha keenya kabajanii asitti nu argamu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jala jalqaba irratti. Mee maqaa keessanii fi itti gaafatamummaa keessanii uummata keenya wajjin yookaan daawwattoota keenya wajjin haa wal barruuti gara marii keenyaa darbina. Tole, maqaan koo Haayiluu Addunyaan jedhama. Waajjira paartii badhaadhina Oromiyaatti itti aanaa damee sabquunnamtii paartii badhaadhina Oromiyaati. Hayyee ulfaadhaadha. Mee gahee uummanni Oromoo ijaarsa Itoophiyaa keessatti taphataa ture mee akkamitti ilaalla kanarraa kaanu? Tole, galatooma. Akkuma beekamu biyya tokko keessatti akkaataa biyyittii ijaaramtu keessatti uummanni tokko gahee ni qabaata. Haaluma kanaan ijaarsa biyya Itoophiyaa kana keessatti yoo gahee uummata Oromoo kan ilaallu ta'e uummanni Oromoo akkaataa qobsuma isaatiin uummata guddaadha. Qobsuma isaa qofa otoo hin ta'in duudhaan ni qabu, aadaan ni qabu, aadaa gabbataadha. Aadaan kun immoo aadaan gabbataa akkasii kun immoo biyya ijaaruu keessatti gahee qaba jechaadha. Kun waan tokko kanaan alattis biyya kana walitti hidhuu keessattis duudhaa kana fayyadamee ijaarsa biyya kana keessatti gahee olaanaa taphateera jechaadha. Kana akkamitti fuullee ilaallaa keessumaa akka biyyi ammayyaa taatee Itoophiyaan dhuma jaarraa 20ffaa keessa ijaaramte kun sanaan durattis akka biyya ammayyaatti ijaaramuudhaan dura hariiroon uummanni Oromoo uummattoota naannoo gaanfa Afrikaa kana keessa qubatanii jiran wajjiniin taasisaa ture tokko hariiroo walitti bu'iinsaas tureera, hariiroo walitti dhufeenya geggeessaa ture jechaadha. Kana qofa otoo hin ta'in biyyi gaayaa hariiroodhuma yookiin karaa konfiliiktii yookiin walitti bu'iinsaa sanaa booda immoo hariiroo walitti bu'iinsaa booda tolfamuun immoo hariiroo nageenyaa uumamee ijaarama waan ta'eef sanaan dura keessumaa mootummoota kaabaa fi sulxaanota musliimaa gara kibbaa fi gara bahaa jiran kana walitti bu'iinsa guddaatu ture keessumaa jaarraa 16ffaa sana keessa. Hariiroo sana keessattis lola sana dhaabuudhaan gaheen uummata Oromoo guddaadha jechaadha. Kan akkamitti jennaa uummanni Oromoo kaabaa gara kibbaatti dhiibame kibbatti of ijaaree gara kaabaatti ennaa deebi'u wal dhabdeen mootota kiristaanaa kaabaa fi sulxaanota gara baha Itoophiyaa gidduu ture hamaa waan tureef sana gidduu goruudhaan amantoota lamman fudhachuudhaan musliimas kan kiristaanas fudhachuudhaan lolli amantaa bu'uura godhatee gaggeeffamaa ture. Uummanni Oromoo musliimummaa amantaa musliimaa fudhachuun gama tokkoon kiristaanummaas fudhachuun lolli sun lammatan deebine jechaadha. So kun araara buusuuf hariiroo uumuu keessatti gahee guddaa taphateera jechaadha. Gadaa isaati gaa kun gadaadhaan ijaaramee gara madda walaabuutti ijaaramee gara kaabaatti erga deebi'ee booda ijaarama isaa tolfatee dantaa fi hariiroo obboloota isaa waliin taasisaa jirus cimfatee gadaan isaa gaa sababa adda addaatiin laaffataa dhufe jechaadha. Tokkoffaa amantaa kiristaanaaf musliimaa fudhatee sirni gadaa isaas immoo laaffataa dhufe gara biraatiin immoo sirna gadaan dhiibbaa sirna bulchiinsa uummattoota naannolee isa marsanii jiraniin kan ka'e sirni gadaan naa laaffatu immoo gara sirna mootiitti ce'ee jechaadha. Gara sirni gadaa isaa laaffatee gara sirna mootiitti kan ce'e kana keessumaa mootummoota shanan gibee kan mootummoota leeqaa lamman fudhattee olaaltee sirni gadaa dadhabee gara sirna mootiitti inni san ce'an sitti agarsiisa.
haa ta'u iyyuu malee sirni kun erga dadhabee booda biyyi kun immoo akka biyyaatti dhuma jaarraa 20ffaa erga ijaaramtee jaarraa 19ffaa jalqaba jaarraa 19ffaa erga ijaaramtee asitti immoo biyya kana ijaaruudhaan gahee guddaa taphatee jira jechaadha. Biyya kana ijaaruu gahee Oromoodhaan alatti yaadamuu dhimma hin dandeenye kana keessatti gara kaabaatiin yoo fudhanne mootummoonni yeejjuu maqaa dhaatan Oromoota jechaadha. Gara kaabaatiin yoo fudhattee ilaalte giddu galeessa kana keessatti yoo fudhattee ilaalte hirmaannaan uummata Oromoo olaanaadha jechaadha. Kanaaf biyyi Itoophiyaa akka Itoophiyaatti ijaaramuudhaaf iyyuu gootota Oromoo ijaaree birmadummaas kabachiisee asiin gahechaadha. Bara 1900tti ijaarsi biyya kana inni xumuramu hirmaannaan uummata Oromoo gootota Oromoo olaanaadha jechaadha. Kanaaf diinallee biyya kana irraa qolachuudhaan haa ta'u biyyi kunis immoo tokkoomte sadarkaa amma jirtu bifa amma jirtu kana qabattee ijaaramuu keessattis immoo qoonni Oromoo olaanaadha jechaadha. Amma qoonni Oromoo sababa barreeffamaa fi kan seenaa hojjetuu fi kan seenaa barreessuus gargar waan ta'e mul'ateef gahee Oromoo kana xiqqeessanii seenaa keessatti barreessuun mul'ata jechaadha. Practically garuu gootonni eenyu jettee gootota Itoophiyaan qabdu yoo lakkoofte gootota Itoophiyaa keessaa adda durummaadhaan gootummaadhaanis baay'inaanis hirmaannaanis gaheen uummata Oromoo olaanaadha jechaadha biyya kana keessatti. Erga biyyi kun immoo akka biyyaatti ijaaramtee asittis immoo birmadummaa ishee tiksuu keessattis weerartoota biyya alaa dhufanii biyya kana koloneeffachuudhaaf yaadaa turan kana keessattis immoo ittisuun seenaa keessatti waan barreeffamee jiru dinnaay gochuunis hin danda'amu jechaadha. Tokko lama itti lakkooftee gootota Itoophiyaa Adwaa irratti hirmaatan 11 keessaa 9 Oromoodha jechaadha. Kanaaf biyyi kun akka biyyaatti dhaabachuudhaaf gahee Oromoodhaan ala dhaabachuu hin dandeessu jechaadha. Hirmaannaa uummata Oromoon malee dhaabachuu hin dandeenye kun qabeenyaanis bal'inaanis gootummaadhaanis kanaaf duudhaadha maalillee walitti hidhuu keessatti tokkorraa guddifate ilma moggaasee uummata kana walitti hariiroo cimaa uumuu keessatti waan guddaa taphate jechaadha. Duudhaadhuma hawaasaa biyya kana keessatti yoo ilaalte bakka ashaaraan uummanni Oromoo keessaa hin qabne hin jiru jechaadha. Kanaaf ijaaruu keessatti qofa miti tiksuu keessatti asiin gahuu keessattis gahee olaanaa addunyaa irratti beeksisuudhaanis tokkoffaadha jechaadha. Abbabaa Biqilaadhaan alatti alaabaa biyya kanaa sadarkaa idil addunyaatti kan mirmirsee hin jiru jechaadha. Kun gootummaa olaanaadha. Amma dhufee ammas asitti gahutti gootummaa walirraa dhaalee Daraartuu fa'aatu Qananiisaa fa'aati biyya kana sadarkaa olompikii addunyaatti kan beeksise sadarkaa kanatti gahee olaanaa biyya kana keessatti hirmaannaa ijaaruu keessattis tiksuu keessattis gahee olaanaa kan qabu ta'uu isaati. Hayyee baay'ee gaariidha. Dura waa'ee birmadummaa biyya kanaa tiksuu keessatti illee uummanni Oromoo gahee olaanaa qabataa ture jettanii jirtu. Mee akka daawwattoota keenyaaf garuu eenyuuf fa'a birmadummaa biyya gama waraanaatiin tiksuu qofa osoo hin taane dameewwan biraa irratti illee keessaa yoo fakkeenyaa fi muuziqaa irratti illee namoonni ni kaasu. Namoonni akka artist Xilahuun Gassassaa fa'aa osoo jiraachuu baatanii artist Biznush Baqqalaa fa'aa osoo jiraachuu baatanii ispoortii keessatti illee akkuma isin kaasaa turtan Abbabaa Biqilaa fa'aa osoo jiraachuu baatee tiyaatira keessatti Looreet Tsaggaayee Gabramadiin fa'aati Abbabaa Baalchaa fa'aati kanneen kaasu waan ta'eef mee sektoroota kanneen keessatti gaheen namoota dhuunfaas akkamitti ilaalama even 60moota keessatti illee namoonni beektonni siyaasa keessatti illee taphataa turan gahee akkasii mee osoo kaafne akka daawwattoonni keenya nu hubatanitti. Dhugaadha akkuma tikaaste ashaaraan uummanni Oromoo biyya kana keessatti qabu gootonni Oromoo beektonni Oromoo biyya kana keessatti qaban waanuma muraasan kaase akkuma jetteeyyuu dirree lolaa keessatti qofa otoo hin ta'in
dirree dorgommii keessattis alaabaa biyya kana kabaja biyya kana guddisuu keessatti gahee olaanaa kan taphatan goototuma Oromooti baay'inaan jechaadha. Kana jechaan sabaaf sablammoota kaa waliinis waliin ta'aniiti jechaadha. Birmadummaa keessattis akkasiin makaase kan Aduwaadhaa kaastee ilaalta. Aduwaan akka Itoophiyaa qofatti toon ta'in akka Afrikaatti akka uummata gurraacha Afrikaatti kabaja uummata gurraacha Afrikaa uummata gurraacha kan sadarkaa addunyaatti gurraachi mataa wal qabatee akka deemu dhuguma gurraachi adiimmoo jedhamee miira gadaantummaa sun uummata gurraacharra ture sun akka cabu taasisuu keessatti uummata gurraacha Afrikaa fi Afrikaadhaan ala jiraatan illee Itoophiyaanonni warra adiimwaaniiru jedhamee sochiin Itoophiyaanizim jedhullee sadarkaa Afrikaa fi idil addunyaatti muuvmentiin akka kanallee kan ture impaaktiin isaa asumaa ka'ee jechaadha. Kun biyya keessatti daanga'ee kana futuun ta'in kabaja uummata gurraachaati jechaadha. Kana keessatti gootonni Oromoo fardeen isaaniin Aduwaa irratti lolan bakka olaanaa qabu jechaadha. Kana lolli waliigalteen wucaalee taasisamee Xaaliyaaniin Itoophiyaan hariiroo alaa karaa Xaaliyaaniin geggeessuu qabdi kan jedhee barreeffame sana kan dide Xaayituudha. Xaayituun intala warra Yejjuuti Oromoodha jechaadha. Kanaaf kun hin ta'u jettee lola sana waliigaltee sana fudhachuu dhiisuu qofa otoo hin ta'in akkaataa tarsiimoon lolli sun illee ittiin gaggeeffamu kan boca Xaayituudha jechaadha. Akka tarsiimoon isaa maal ta'uu qaba kan jedhu naannoo sana hambaalaa geetti maal ta'uu qaba bishaan akkamitti irraa cituu qaba kan jedhu hunda isaa kan dizaayin godhe isaanii jechaadha. Kaani Habta Goorgis diinagdeeti abbaan mala qaroo nama ture jechaadha. Gahee olaanaa qaba duuba taa'ee gorsuu istiraatejii baasuun hojiitti kan hiikamu taasisuudhaan jechaadha. Warri dhaqee lolee immoo lolee lolsiise immoo Gabayyoo Gurmuu fe'e jechaadha. Baalchaa Saafoo fe'e jechaadha. Isaan kun sadarkaadhuma wal harkaa fuudhinsuma isaallee yoo ilaaltee Gabayyoo immoo Tatakkaa Baalchaadha. Marfaa Galaabach bichaa labichaa jedha. Kunumtuu akkamitti illee gootni tokko du'e gootni biraallee akkamitti akka bakka bu'ee gootummaa sanatti fufsiisee tokko qofa miti kan isa bakka bu'ullee qophaa'ee gootummaa walirraa dhaalee dirree weerara qaamni alaa biyya Itoophiyaa kanarratti taasisuudhaaf aggaammii kana kan ittise gootota Itoophiyaati jechaadha. Kun gama waraanaatiin. Waggaa 40 booda egaa Awurooppaan adiin akkamitti mo'ama kan jiru sadarkaa Awurooppaatti hunduu mataa kan gadi cabse waan ta'eef of tuulummaa warra adii kana waan cabseef waggaa 40 booda Xaaliyaaniin qophooftee meeshaa gurguddaa hidhattee lammatas Itoophiyaa weeraruudhaaf yeroo ishiin dhufte kan gootummaadhaan lolee gootota Oromooti jechaadha. Gara Suudukii fa'ee Abbabee Aragaa fa'ee kan lolee Baalchaa Saafoollee lammatas loleera. Xaaliyaanii waggaa 40 booda loleera. Kanaaf Abbichuu Bayyanaa fa'ee kan lolee sadarkaa gootummaan Abbichuu Bayyanaa biyya Xaaliyaaniitti sadarkaa olaanaatti hanga dhimmi isaa ilaalamuu gaheetti kan deemee jechaadha. Abdiisaa Agaafa jechaadha. Gootummaa biyya keessatti qofa hin ta'in alatti illee kan agarsiise jechaadha. Kanaaf dhimma dantaa Itoophiyaa irratti guyyaa tokko duubatti deebi'ee guyyaa tokko baandummaan hiriiree kan hin beekne dantaa Oromoo dantaa biyya kana dabarsee kan kenneen beekneef biyya kana tiksee asiin ga'uun keessatti gahee Oromoo hin qabu olaanaadha jechaadha. Kun dirree waraanaa keessatti ammas dhufee kan ga'e jechaadha. Warra dhaalee
dargii keessattis akkasuma jechuudha. Hirmaannaan jeneraalota Oromoo olaanaadha. Kun biyya kana tiksuu keessatti kan ilaalamu jechaadha. Alii Barkee fudhatta weerara Somaaliyaa keessatti gootummaa akkamiin xiyyitii tokko otoo lafa hin buusiin waa hunda hojiirra oolchee humna sana dhaqee cabsee weerara sana keessatti qolachuu keessatti gahee olaanaa gootonni Oromoo taphatan laalta. Dhufee hamma kaleessa dhufee juntaan tokkummaa biyya kanaa balaarraan geessisu of ijaaree raayyaa ittisa biyya kanaa ajaja kaabaa qabatee biyya bittinneessuudhaaf sadarkaa dhumaarra gahee jiru pilaanii baasuudhaan hoogganuudhaan opereeshiniin kun immoo yeroo gabaabaa keessatti akka xumuramu torban lama keessatti akka xumuramu tarsiimoo baasuudhaan hojiitti galchanii tokkummaa biyya kanaa kufaatirraa baraaruu keessattis immoo jeneraalonni Oromoo ammas gahee isaan taphatan argita. Kun Adwaarraa kaasee hamma dhaqee kaleessa juntaatti gootummaa walirraa dhaalanii tokkosa tokko argee asiin gahee si agarsiisa jechuudha. Gama atileetiksiin immoo itti adeebinu sanas akkuma jalqaba kaasee Abbabaa Biqilaarraa kaasee alaabaa biyya kanaa sadarkaa idil addunyaatti olompikii irratti beeksisuu keessatti gahee olaanaa qaba jechaadha. Isa jalqabaa maaraatoonii mo'ate bara sana warri kaan kolonummaa jala turan jechaadha. Biyyoonni Afrikaa baay'ee kolonummaa jala kan turan ta'uu isaarraa hubattaa. Sana boodas walirraa dhaalee amma dhufee Daraartuu fa'aa Qananiisaa fa'aa amma Xurunesh fa'aa dhufee as gahutti hunduu walirraa dhaalee biyya kana alaabaa ishii ol kaasee kan agarsiise warruma kana jechaadha. Kanaafuu biyya beeksisuu kaan ijaaru kaan beeksisuu kaan alaabaa isaa ol kaasuu keessatti gahee Oromoon qabu olaanaadha jechaadha. Muuziqaa keessattis akkasuma jechaadha. Sirbitoota bebbeekamoo keessa Buzunesh Baqqalee kana fa'aa afaan Amaaraayyuu gabbisuuf guddisuu keessatti gahee olaanaa kan taphate warruma kana jechaadha. Xalaa'uun Gassasee irraa kaastee Looreet Tsaggaayee Gabramadiin irraa kaasee akkamitti tokkummaan Itoophiyaa kun hundiyyuu akkamitti akka ijaaramu keessatti gaheen aartii olaanaadha waan ta'eef sana keessattis walitti hidhamiinsa hariiroo akkaataa duudhaa tokkosa tokkorraa dhaalu keessatti akkaataa Itoophummaan humti mataansa maal ta'uu qaba kan jedhuu fi Itoophiyaa dhumayyuu sirrii ishii taate beeknaayyuu kan jedhu kan irratti illee poortiree gochuun agarsiisuu keessattis immoo aartiin sadarkaa olaanaa qaba waan ta'eef sana keessatti Looreet Tsaggaayee Gabramadiin adda durummaan kaastaa jechaadha. Kanaaf muuziqaa keessatti aartii keessatti diraamaa biyya kanaa keessatti guddisuu keessatti gahee olaanaa qaba jechaadha. Kanaaf amma afaan Oromoo gabbatee afaan Amaaraa gabbatee guddatee kuniyyuu namoonni liitireecharii dur irraa kaasee azaash xinnoo irraa kaasee kan durii irraa kaasee gahee olaanaa kan qaban namootuma naannoo kana jiran. Kanaaf guddina aartii keessattis walitti dhufeenya duudhaa hawaasummaa kana keessattis dur bara jaarraa 16ffaa keessatti hariiroo musliimaa fi kiristaana gidduu jiru araarsuu keessattis gahee olaanaa kan taphatee fi biyyumti ji'oogiraafikaalii ikoonomikaalii illee fudhattee deemte biyya kana keessatti ekspoortiin olaanaan alergiin biyya alaa itti ergamu asuma keessa naannoodhuma Oromiyaarraa maddee ekspoortii dinagdee biyya kanaan utubuu ta'uusaa argatte bunni akkasuma jechaadha. Eessatti biqilaa maaltu jira yoo jette hin argitachi warqiin kana jechaadha. Kanaaf dinagdee biyya kanaa keessatti utubee qabu keessatti gama aartii gara waraanaa akkuma jirutti ta'e gara dinagdee ta'innis utubee kan jiru immoo naannoodhuma kana jechaadha. Kanaaf ikoonomikaalii kontribiishinii guddaa qaba. Military contribution even siyaasumaan iyyuu gaheen akka baarootumsaa fa'aa Haayilee Fidaa fa'aati baay'ee olaanaadha keessa baay'ee olaanaadha. Amma fakkeenyaaf 1960moota sana keessa sochii barattootaa yoo fudhattee ilaalte sochiin barattootaa sirni sun uummata keenya madaalu jedhanii gaaffii kan kaasan
lafti kan qotee bulaa haa ta'u jedhanii ajandaa sana bocanii ajandaan sun immoo ajandaa barattoota Itoophiyaa haa ta'u taasisuu keessatti gaheen barattoota Oromoo yeroo sanaa olaanaadha jechaadha. Maaliif maatii qonnaan bulaa irraa dhufanii qonnaan bulaan akkamitti akka jiraatu oomishaaf oomishtummaan isaa akkamitti akka saamamu akkamitti akka inni hiyyoomaa jiru keessa jiraatanii argan waan ta'eef keessa jiraatanii arganii barnoota baratan immoo biyyoota Afrikaa kaa wajjiniin immoo hariiroon biyyoonni Afrikaa kolonii keessa turan jedhamanii yaadamanii fi biyyi kun immoo akka bilisummaatti biyya bilisummaa qabdudha birmadummaa ishee tikfattee eeggattu jedhamtee sadarkaa addunyaatti beekamtu kana keessatti immoo haala hawaasni keessa jiraatu wajjiniin dhufanii na argan waa wal dhiitu ta'ee jechaadha. Kanaaf sirni akkasii kun Oromoodhaaf malu jedhanii warraaqsa sana kaasuu warraaqsa sana keessatti gahee olaanaa kan taphatan baarotumsaaf seerri sun dhaadannoon lafti kan qotee bulaa haa ta'u jedhee kan boce baarotumsaati jechaadha. Kun ajandaadha. Gama kaaniin immoo seerumti fooyya'insa itti fayyadama lafaa seerri isaa immoo haa boca akka bocamee bahus kan taasise isaanuma jechaadha. Kanaaf hariiroo gama tokkoon barattoota gurmeessuu karaa biraati immoo hariiroo mana maree bakka bu'oota yeroo sanii paarlaamaa Haile Sillaasee keessatti namoonni Oromoo hirmaatan immoo seera baasuudhaanis immoo seerri sun diraafti akka ta'u taasisuu keessattis immoo gahee olaanaa qabu jechaadha. Sochii barattootaa keessattis gahee olaanaa kan qabanii keessumaa Hailee Fidaawoo fudhattee ilaalte hayyuu biyyi kun gara sirna dimookiraasiitti ce'uu qabdi jedhee even dargii gorsineetu sheep goonee gara sirna dimookiraasiitti ceesifna malee dargiirraa dheessuun furmaatan ta'u jedhee wajjiniin hojjetuudhaaf yaalee ture garuu yaa adeemsuma siyaasa biyya kanaa keessa ta'eet innis akka wareegamu ta'e malee siyaasa sana keessa sochii sana keessattis gaheen barattoota Oromoo olaanaa ture jechuudha. Baay'ee gaariidha. Gama hundaanuu gahee Oromoon akka sabatti ijaarsa biyya kanaa keessatti taphataa ture ilaalaa jirra. Mee gahee guddaa kana hayyoonni Oromoo akkamitti hubatu akkamitti ilaalu? Ilaalchi hayyoota Oromoo maal fakkaata? Gamma siyaasuma sana kadhee walli ka'eetu of course akka kiyya jedhanii fudhachuu keessatti amma of dhiibuutu ture cuucam biyyi kun birmadummaan ishii haa eegamu ijaarama biyya kanaa keessattis dogoggoroonni turan hin jiru biyyi kun dogoggoroota yeroo sana uumaman daftee furtee sirna hunda hirmaachisaa haqa qabeessa diriirsuu keessatti rakkootu ture jechaadha. Jalqabuma uumamarraa ka'ee sirna dogoggora tokko uumame sirreessaa dogoggoroota sana keessatti uumaman sirreessaa deemuu irratti rakkoo hin ture jechaadha. Kun maal fidee dhiibamuu fidee jechaadha. Dhiibamuu gama hundaanuus gara dinagdeetti gara hawaasummaas gara siyaasaanis dhiibamuu fidee jechaadha. Kanarraa ka'ee dhiibama siyaasaa kan dinagdee marginalization kanarraa kan ka'ee akkaataa dhumti deebi'ee Oromoon kun ofitti deebi'ee of ijaaru keessaa maal wayyaa kan jedhu keessuma 1960moota keessa akkamitti deebi'ee ofaa ijaaru kan jedhu irratti mormii ture jechaadha. Tokko mormiin gara Hailee Fidaafaa ture. Oromoon guddaadha biyya kana keessatti kophaasaa ta'u deemurra sirni jiru sirna gita bittaati. Sirna gita bittaa sana yoo gubbaadhaa furre haqa qabeessummaa yoo diriirsine kana keessatti guddummaan uummata Oromoo mul'ataa deema. Kanaaf kophaatti bahee akka saba xiqqaati otoo hin ta'in sabdaneessummaadhaan kaan obboloota isaa wajjin ta'ee qabsoo gaggeessuu qabu. Qabsoon kun immoo sirna cunqursaa irratti gaggeeffama
kan jedhu gareen tokko hin jira. Gareen baan immoo lakkii Oromoon akka Oromoo qofatti ijaaramee mootummaa Itoophiyaa Oromoo dhiibaa as gahee fi ammas dhiibaa jiru eenyummaa isaa balleessaa jiru kanarratti fincila geggeessuu qaba. Kana geggeessuudhaaf immoo ijaarama mataasaa qabaachuu qaba kan jedhu hanga biyya ofii ijaarrachuu qaba kan jedhutti gareen tokko ture jechaadha. So gareen kun waa hundumayyuu gahee biyya Oromoon biyya kana keessatti qabu kana hunduma balleessanii xiqqeessanii deemuu fi gara sabummaa qofa irratti kan xiyyeeffate jechuudha. Innis bu'aa mataasaa qaba, dhumarrattis miidhaa mataasaa kan inni fide jira jechaadha. Kanaaf waan Itoophiyaa ta'e hundumaa haala goomsee jecha seenessa siyaasaa kana qabatee deema. Waan Itoophiyaa ta'e hundumaayyuu kan Oromoo miti kan jedhu irratti deemaa ture jechaadha. Kanaaf naashinaalizimiin yookaan sabboonummaan kun hundumtuu gahee Oromoon biyya kana ijaaruu keessatti qabu kan hin fudhannee fi ofirra Itoophummaa kanaan ofirraa dhiibu ta'eetu mul'ata. Maa inni galmisaa maali nama akkuma isin jettanii sabboonummaa Oromoo kanaan wal qabateeti humnoonni si keessayyuu humnoonni siyaasaa gahee Oromoon taphatu kana xiqqeessanii ilaaluuti. Maal inni galmisaa maal irraa argama wanta gahee Oromoon taphataa ture kana injifannoo Oromoo qabu kana yoo xiqqeessanii ilaalan maal inni galmisaa maaltu irraa argama? Kana kan godhu humnoota lama. Tokko akkuma nama siin jedhe galmisaa siyaasa abaawoo ta'ee galmisaa riippaabilikii ijaaruu ta'uu danda'a kan jedhu galma akkatti kaawwatan hin jira jechaadha. Kun waan hundi Itoophiyaa ta'e hunda ala goomsuu irratti kan xiyyeeffate jechaadha. Gahee Oromoon Itoophiyaa ijaaruu keessatti birmadummaa eeguu keessatti qabu hundayyuu irraa qoollifachuutu jira jechaadha. Kun gara rakkoo gara hayyoota Oromoon jiru jechaadha kun tokko kana. Gama biraatiin immoo gaheedhuma Oromoon Itoophiyaa keessatti taphate ijaaruu keessatti sadarkaa kanaan gahee keessatti immoo warri ala goomsan jiru isaan immoo madaalli yookaan safartuun Itoophummaa nuyi jedhanii ka'u jechaadha. Kanaafuu injifannoo Oromoon biyya kana keessatti galmeesse hunda han ofii godhatu isaan kun immoo. Han ofii godhatu. Faallaadha isaan kun. Isaan kun waan Itoophiyaan Oromoon hojjete hundarraa qollifatu. Jechaan irraa of dhiibaniitu qaraxiitii biraa keessa kaa'aniitu akka waan Itoophiyaan Oromoodhaan ala jirtu ilaalu jechaadha. Warri humnoonni sartifikeettii Itoophummaa namaa kennuu barbaadan immoo waan Oromoon hojjete gahee Oromoon biyya kana keessatti ijaaree qabu hunda fudhatanii hansaanii godhataniitu yoo uummanni kun sadarkaa guddina isaatti Itoophiyaan kun hankooti jedhe gaheen isaanii xiqqaataa waan deemu beeku isaan kun immoo humnoonni kun. Kanaaf waan Oromoon hojjete hundumaa hansaanii godhatu jechaadha. Tokko waa karaa barreeffamaa seenaa jallisanii balleessuudhaan gahee Oromoo achi keessaa hambisuudhaan isaan kun literature advantage literature qabaachaa ture kana gama kanaan barreeffachuudhaan injifannoo saamuudhaan warra beekamu jechaadha. Isaan kun hin saamsisu isaan kun immoo hin saamu jechaadha. Waan ofii Oromoon qabu kana keessatti keenya jedhanii fudhachuu Itoophiyaa kana oongochuu sadarkaa uummata Oromoo madaalu deemuurra keessaa duubatti of dhiibutu mul'ata isaan kana bira. Isaan kun immoo waa hunda saamu jechaadha. Kana gidduutti saamamee hafe jechaadha. Yoo teessee deemtee ilaalte garuu Oromoodhaan ala biyyi kam birmadummaan isaa tokkuma. Keessatti hacuuccaan jira, hacuuccaan jira. Hacuuccaa sanarratti furmaanni isaa maali isa jedhu irratti dhamma. Keessaa of dhiibuu moo gahee ofii beekuudhaan jedhudha kan amma. Isaan kun akka Oromoon bakka isaa maluun argan biyya kana yoo hooggane jijjiirama inni fiduu danda'u. Badhaadhina inni mirkaneessuu danda'u hin beeku jechaadha. Humna isaan beeku, ijaarama isaan beeku, lafa isaan beeku, bal'ina isaan beeku, uummanni kun guddaa ta'uu isaan beeku. Kun yaaddoorraa ka'a warra kanaa jechaadha. Kun immoo miiruma sabboonummaa kaleessa jedhanii ittiin deeman sanaan ittiin fufuu barbaadu jechaadha. Walliibaa garuu ammas irratti dhiifama sabboonummaan Oromoo fi sabboonummaan Itoophiyaa kun waan wal dhiibu moo waan wal utubu? Amma waliin dhiibu wal utuba.
Itoophiyaa malee Oromoo malee Itoophiyaa yaaduun hin dandeessu jechuudha. Kaafnee irra ijaarama biyya kanaa keessatti. Sabboonummaa Itoophiyaa jechaan koo sabboonummaadhuma Oromummaa sabboonummaa Amaarummaati bara. Waan biraa tokko hin qabu. Biyyi kun waliin. Kanaaf waan wal dhiibu miti jechaadha. Itoophiyaan in ijaarra. So gaheen keenya olaanaadha jechaadha. Sabboonummaa Oromummaa jechaan kanuma jechaadha. Itoophiyaa ijaarre. Kanaafuu sabboonummaa olaanaa waan qabnuuf Itoophiyaa ijaarre jechaadha. Itoophiyaa tiskine sabboonummaa Oromummaa olaanaa waan qabnuuf Itoophiyaa tiksine jechaadha. Itoophiyaa guddisuu keessattis immoo carraaqqii uummanni keenya taasisaa jiru jijjiiruu sirna jijjiiruu keessattis immoo gaheen Oromoo olaanaa. Kanuma Itoophiyaa sabboonummaa Oromoo. Garuu akka waan wal dhiibuutti fakkeessanii inni kunis irraa of moggeessa jechaadha. Inni kun immoo yoo inni kun gara giddu galeessaatti dhufe waan kaleessaa sana olaantummaa kaleessaa sana naba. Olaantummaa kaleessa mallee fudhatee deemaa ture waan ta'eef seenaa uummanni kun hojjetaa ture karaa hin malleen saamamaa ture waan ta'eef kun immoo akka inni kunis bakka isaa malu hankooti jedhee kileemiin goone naa mala jedhee akka inni hin gaafanne irraa dhiiba jechaadha. Beekes inni kun itoo hin beekiinis ta'uu danda'a beekees ta'uu danda'a garuu deemee uummata kana xiqqeessee uummata kana gara boo'ichaatti galcheedha inni asii jiru inni irraa of qollifatu kun garuu piraaktikaalii Itoophiyummaan kun maali Itoophiyummaan Oromummaadhuma jechaadha. Birmadummaadhuma eegsisuu jechaadha of ta'uudhuma jechaadha. Biyya kana ijaaruu keessatti gaheen kee olaanaadha taanaan Itoophiyummaan kana caala jiru hin jiru jechuudha. Biyya kana keessa tiksuu keessatti wareegama olaanaa kaffaluun Itoophiyummaa sabboonummaa Itoophiyaa ol geessi jira kanaa ol. Biyya kana diinagdeen ishii guddisuu keessatti gaheen ati kontorbiit gochaa turte koo olaanaadha. Kanuma jechaadha. Akka waan wal dhiibuutti garuu fakkeessanii asiis inni kun sartifikeettii kennuu barbaada waa'ee Itoophiyummaayyuu garuu gaheen isaa gadi xiqqaadha jechaadha. Birmadummaa eegsisuu keessatti ijaaruu keessattis gahee hin qabne warra gahee hin qabnetu gahee uummata guddaa kana xiqqeessuu barbaada asii jechaadha. Maaltu falaree keessayyoo uummataa fi hayyoota Oromoo irraa maaltu fala maaltu godhamuu qaba? Amma gahee ofii baruudha. Amma asiinis dhiibu kanaatu waan ta'in gaheen koo ani maali seenaa keessatti maalan taphachaa ture kaleessa. Kan jiru sirriitti xiinxalamee beekamuudha. Itoophiyaa ijaaruu keessatti gaheen Oromoo olaanaadha. Kana baruudha. Kanaaf immoo eeyyama eenyuun barbaadu eenyuyyuun barbaadu seenaa keessatti kaleessa waan inni kontorbiitu godhe waan inni gumaachetu jira jechaadha kaleessa keessatti. Har'as biyya kana utubuu keessatti gaheen keenya olaanaa kana baruudha. Kana beekanii xiinxalii baruudha. Bakki kun naa mala jedhanii bakka sana deemuu malee yaa'u dhiibuun hin ta'u jechaadha. Biyya kana keessatti biyyi hunduu sabni hunduu uummanni hunduu akkaataa isaa malu keessatti biyya kana keessatti haqa qabeessummaan dhufuu kan danda'u kan gochuu danda'u uummata kana jechaadha. Uummata guddaadha jechaadha. Uummanni guddaa itti gaafatama guddaatti itti dhaga'ama jechaadha. Biyya kana akkuma kaleessa utubee asiin gahe ammas gateettii isaa irra jirti jechaadha. Sirna haqa qabeessa kaleessa hin turre sana diriirsuu keessatti hundaa taatu keessatti hariiroo obbolummaa cimsuu keessatti hariiroon obbolummaa amma nun jennu amma kan eegaluu miti. Hariiroon obbolummaa fi duudhaa obbolummaa gabbisuu keessatti jaarraa 16ffaadhaa ka'ee biyya kana simintoo ta'ee dildila ta'ee walitti fiduu suphuu keessatti gahee guddaa taphachaa ture. Guddifachi kun maali? Hariiroo hawaasummaati duudhaadha. Moggaasni kun maali? Duudhaadha. Duudhaa uummata saba walitti ittiin fiddee ijaartu jechaadha. Kana duudhaa kaleessaa qaba. Duudhaa sanaan ammas itti gaafatama olaanaatu irra jira jechaadha. Kanaaf sirna dimookiraasii kana ijaaruu keessatti illee sabni kun saba guddaadha jechaadha. Duudhaa isaa wajjinii walitti dhufa. Sirna gadaa isaa wajjinii walitti dhufa. Haqa qabeessummaa, obbolummaa, hammachuu wal jaalachuu kan jedhu kun duudhaa isaati jechaadha. Gadaan immoo sirna dimookiraasii addunyaa kanaaf inni gumaachedha jechaadha. Sirna dimookiraasii ijaaruu keessatti gadaan inni gumaache. Gadaan kun immoo hariiroo aangoo qofa miti inni ibsu. Hariiroo uumaan uumama wajjiniin akkamitti akka jiraatu kan barsiisudha jechaadha. Hariiroon sabaaf sabab gidduu jiru maal ta'uu qaba kan jedhu kan agarsiisu jechaadha. Bineensaaf nama gidduu hariiroon harmonaayizeessi wal fudhataa ta'e wal simataa ta'e akkaataa inni jiraatu baalaansi akkaataa inni ta'uu danda'u.
akkaataa naannoo uummanni itti kunuunsuu danda'u hunda kan qabu kan hammatu sirna guddaadha jechuudha. Amantaan of keessaa qabu, bulchiinsa kan of keessaa qabu, falaasama guddaa biyya kanaa gumaacha waan ta'eef ammas duudhaasaa fayyadamee biyya kana gara dimokiraasiitti ceesisuus saba guddaadha jechuudha. Dinagdeen kontribiut godha. Sirna ijaaramu biyya kana haqa qabeessa ta'e ijaaruu keessattis dimokiraasiitti ceesisuu keessattis itti gaafatama guddaatu seenaa guddaatu irra jira waan ta'eef qixa sanaan socho'uu deemnee baruu malee akka waan uummata xiqqaa ta'etti seenessa boo'icha irratti hundaa'e uummata kana madaalle keessa taa'ee achi keessatti waan xiqqoodhuma waanuma sabbicuu yookaan maayinooritii duudhaaf ka'ee fakkeessanii seenessan taane godhanii seenaa isaa balleessuun waan hin eegamne jechaadha. Kanaaf sadarkaa kanatti deemanii socho'uun barbaachisaadha yaadadha. Hayyee gara xumuraatti deemaa jirra. Mee ce'umsa kana milkeessuudhaaf seenaa darbirraa maal baranna? Gaaffii bareeda. Biyyi kun yeroo adda addaatti carraa argattee turte gara sirna uummataan ijaarametti akkaataa isheen itti ce'uu dandeessu irratti carraawwan adda addaa argattee ture jechaadha. Carraan inni jalqabaa bara 1966 akka sirni mootii Haayila Sillaasee kufeen gara sirna dimokiraasiitti ce'uudhaaf carraa qabdi ture. Carraan sun bacancaree taafee jechaadha sababa humnoota siyaasaa gidduutti morkiin hin taane uumameen jechaadha. Kanaaf bacancaree hafee barattoonni dadhabsanii sirni sun sirna Haayila Sillaaseen kufee sana booda ijaarama guutuudhaan gara sirna dimokiraasiitti ce'uun hin dandeenye. Kaan gara bosonaatti galee qabsoo hidhannoo eegalee kaan immoo dargii gargaaruudhaaf ceesisuu qabna jedhee dargiinis keessatti isaan balleessee carraan kun otoo hojiirran ooliin fashale jechaadha. Carraan inni biraan 83 akkasuma jechaadha. 83 dargiin kufee sirni hunda galeessa ta'e. Afooyye uyyuu malee ijaaramuu irratti rakkootu ture, wal dhabdeen uumamee kaan mootummaa ce'umsaa sana keessaas harca'ee akkaataan itti badeetu ture jechaadha. Ammas immoo carraan biraa dhufee nu harka ga'ee jira jechaadha. Carraa kana keessa seenaa sanarraa barannee wal harkisuu, wal dhiibuu dhiifnee, wal dhaggeeffannee karaa nagaan, karaa qaroomina qabuun immoo biyyi kun akka ceetu taasisuudhaafis ammas carraan nu harka jira jechaadha. Kanaaf aadaa siyaasaa kaleessatti biyyi kun hunkuramaa turte sana keessaa baanee dhugaatti biyyummaadhaaf faayidaa murnaa siyaasaa giddu galeeffaa otoo hin godhatiin qabsoo kaleessa waggoottan 50 uummanni Oromootti wareegamee itti sadarkaa kana gahee bara 2010 juntaa biyya kana waggaa 27 saamaa ture aangoorraa ka'ee mootummaan jijjiiramaa aangoo qabateen asitti dirreen dimokiraasii bal'ateera. Wal dhageessiin qaamonni asii ari'amanii ba'anis biyyatti akka deebi'an taasisuu karaa nagaan akka waliin qabsaamu yaaliin godhamee haa ta'u malee sana keessaa bahuun dadhabuu aadaa baratamii sana keessaa bahuu dadhabuurraan kan ka'e gara fincilaatti gara fonqolchaatti kan deemaa turee fi ammas biyya keenya karaa qaxxaamuraar kan akka isheen dhaabattuu fi gara kaleessaatti akka isheen harkifamtu taateewwan adda addaa uumamaniiru. Haa ta'uyyuu malee tokkummaa ishee eegamee asiin gahamee jira jechaadha. Ammas carraa qabna. Carraa kana immoo teenyee wal dhaggeeffannee waan uummataa fi biyya kana ceesisuu danda'u irratti yaada irratti tarsiimoo irratti ijaarama irratti
jaarmiyaa ciccimaa dimookiraasiidhaaf ta'u ijaaruu irratti sirna dimookiraasii ijaaruudhaaf aadaa sana gabbisuu irratti shaakaluu irratti nu hafa jechaadha. Kanaaf shaakalliin sun immoo har'uma eegala jechaadha. Har'a eegaluudhaaf wal dhaggeeffachuun murteessaadha waan ta'eef uummanni kun immoo itti gaafatama seenaa guddaa isarra jira waan ta'eef biyya kaleessa rakkoowwan gangalatanii as ga'an hedduu dhufee nu harka jira waan ta'eef sanas immoo hubachaa dimookiraasiin jalqabnes immoo kichuu ta'uusaa laalaa aadaa dimookiraasii immoo gabbisaa deemuunis immoo waan yeroo fudhatus waan ta'eef kana giddu galeessa godhatanii namuu wal dhaggeeffatee akka qaama tokkotti waliin socho'uu hojjechuun murteessaadha waan ta'eef sanas fedhii dhuunfaa fi murnaa kana yoo irra aanne eenyummaa keenyaa fi seenaa keenya kan gitu guddina keenya kan gitu dhaloota ta'anuttis immoo gahee guddaa taphachuu kan danda'u hojiiwwan akkasii nurraa eegamu waan ta'eef wal dhaggeeffachuun wal hubachuun murteessaadha jechaadha. Hayyee keessummaa keenya Haayiluu Addunyaa gahee sabni Oromoo ijaarsa Itoophiyaa keessatti taphataa ture irratti ibsa bal'aa waan nu kennitaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Galatoomaa isinillee. Hayyee daawwattoota keenya mariin keenya kan gahee sabni Oromoo ijaarsa Itoophiyaa keessatti taphataa ture irratti qabannee isiniif dhiyaanne kanumarratti goolabamaa. Nu filattanii nu jaalattanii waan nu daawwattaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Marii biraatiin hanga wal agarrutti turtii gaarii.